garuu haadha faatee wallaahi jagna sodaattu naan hin jedhina nan sodaadhaanii ni sodaadha nama akka kiyyaa ta'e silaan sodaadhu haati faatee jabdu arsiin bar habibti marqa nyaatanii guddattan bar yoona keessaa naqxani maaltu jira ijoollee jimmaa nan taazzabeerra namni ijoollee harargee galatooma I love you so much duraanuu na jaallattani an duraanuu shawaadha jimmaa mitiyan warra balkaaba enkachi jedhani ijoolleen jimmaa nanta arsii gootittii keenya jedhani post godhan teenyaa xiggii qabdee sodaatti ani shawaadha duraanuu eenyu jimma na godhe warra balkaaba harra booda jimma na yaamina warra guyyaa rakkoo waa laalan na cinaan dhaabbanne ijoollee harargee I love you lafarratti illee I love you wallahi lafarratti illee manan na yaamanii wallahi fatii cinaa jirra abshir ati faatee obboleettii teeti ati illee obboleettii teenya jedhani deemaa narra ijoolleen jimmaa mana keeyyatti sin arguun barbaadu fooloo keessan kaafadhaa deema shawaadhaa harargeedhaan arsii kiingi jettee jara deemtee arsii kiingii ta'e taateef miti kanneen na calleessitee oolte eenyuun arsii kiingii miti kan jedhe marqa nyaatanii Lesetani wayne ibasha shakaladde galatoomi rabbi sifa kenu yaada murata ge hagutu ga RSS in ebisu beta kan brasilale pusho gode dufe galatom ya ada fate bidilim sinu fi zamal ya ndandau an lolisa ndandau lolisa harkan ndandau lolisa vario te mali satikan jirachum barbada guyuma takalle herume ba way Fatia fi arjadin Fatiyan kol fanu fitte duga rabbi kalesa ka haati faatee ka Fatiyaan live irratti arrabsinaan haati faatee illee kootu kamee gootummaan kee live irra osoo hin ta'in qaamaan kootu gadi ba'e jettee ruuccaa Ijiptii waliin gayaa oolti jechuudha kaleessa haati faatee ka egaa ka hadha Fatiyaan ka kun dhugaadha nan sodaadhe arsiidha bar arsii marqaan guddate arsii qaldii hin beeku arsiin gootaa eenan sodaadhe sodaattu naan hin jedhin garuu eenan sodaadhe booda haadha faatee harkatti yoo du'e warri soddaanatti kolfaa warra soddaanatti kofalchiisuu fi sodaattu jettanii kana arrabsitanii jettee jirti Fatiyaan namoonni tokko dhugaa se'an jechuudha ijoolleen kun yeroo baay'ee diraamaa hojjetan jechuudha diraamaa hojjetu yeroo baay'ee ajandaa uuman jechuudha ajandaa mataa isaanii uumaniit akka biyyi ka warra kaayiroo ajandaa warra kaayiroo dadhabni qaataa jedhanii irraanuu kan caalu dhufee ka haati faateetiif Fatiyaan boksi wal qabuuf jechuudha Fatiyaan gadi baatee daasbooraan haadha faatee nurraa fuudha wajjin rakkanne jettee gadi baatee arrabsite haati faatee ka mana isii dhaquuf fiigichaan laayivii bantee mana ofii bantee achirratti koottu gadi ba'ee eessa jirta koottu dhaabadhu jecha duuba fiiga akkuma argitan jechuudha kaleessa warri argitan iyyuu warreen argin jechuudha ka ruuccaan magaalaa Masrii Kaayiroo keessaa wal ari'aa oolanii kaleessa har'a ka kunoo Fatiyaan tama laaftetu gadi ba'ee ofirraa dubbataa jira walitti araarsanii jiranii akkas isin jenna obboleeyyan kiyya maal ka Fatiyaanis goota haati faatee illee gootaaf gootatu ollaa tokkotti gadi jechuudha ollaa tokkotti galan safara tokkotti galanii sila uummata akkana kan akka kiyyatti walirraa fageessuu qabanii maaliif jennaan gootaa fi goonni wajjin hin bulu jechuudha tokko dabeessa ta'e tokko immoo goota yoo ta'e yoo isaan wajjin bulan jechuudha amma ka jarri lachuu gabayaa dhaabaa jiranii eenyutu eenyu mooyata ka jedhan eenyutu eenyu gadi ka jedhan ka akkas isiniin jenna ati badata jaalalaaf jettee kilooriksii dhuyde jetteen haati faatee illee ati taqallachuuf jecha badataa Sirenjeriidhaan maaliif goote jetteen Fatiyaanis akkasitti ka waan arrabaa walitti hin hambifne shinshinii miila wal baafachiisanii isiniin jenna obboleeyyan kiyyaa warri argitan ka argitanii jirtanii namoonni gariin dhugama si'eetiniin dadhabne ajandama keessan kana dadhabnee jirraa
ifannee jirra. Isin yoomuma nama taatan yoomuma akka namaatitti yaaddan wal fixuu dhiiftanii wal xiqqeessuu dhiiftanii warri jedhanii irratti gorsa kennanis ni jiranii. Jarri garuu dhugaa miti jechuudha. Dhugaa miti jarri dhugaa wal lolle obboleeyyan kee dhugaa miti. Osoo dhugaa ta'e Fatiyaanadha. Akkana gadi baatee hin kolfitu jechuudha. Silaa yoo naadha odoo dhugaa wal lolanii Jimmaa Arsiin waraana walitti dhaabe jechuudha uummanni tiktookii irratti. Qaamaan kan wal bira jiru hin dubbatu bari. Tiktookii kana irratti waraana walitti dhaaba malee warri wal lollaa jiru Jimmaa Arsiin nam tokkoma tiktookii kana irratti yoo wal lolee argan warri wal lollaa jiru yookaan warri safara tokko galu yookaan immoo warri shoqqaa tokko keessa galu jechuudha. Walitti hin dubbatan. Garuu tiktookii kana irratti gadi bayanii mul'u col godhan. Tiktookiin maalii waraana sani kaa bada maal jedhanii miidiyaa waraana sani. Akkas isiniin jennaa odoo dhugaa ta'e dubbiin kuni Arsiif Jimma silaa hadha yoon gootota keenya hayyoota keenya maqaa jaraatiif jechuudha akka waan jarri bakka jaraa bu'u yoo mataa gaggara galchanii kaan ol gara galchanii kaan ladda ciibsaniiti kaduu illee boollaa baasanii mataa gaggara galchanii silaa hadha dubbiin ka ho'e jechuudha garuu wantichi dhugaa miti jechuudha. Warri dhugaa seetan dhugaa miti jarri diraamaa hojjete jechuudha diraamaa hojjetaa jiranii. Akkas isiniin jenna obboleeyyan kiyya oduu diraamaa ta'e akkamitti afaan akkanaatiin wal arrabsan afaan safuu cabsanii warri jettanis ni jirtanii kun hujima miidiyaati jechuudha. Akkas isiniin jenna obboleeyyan kiyya ani kaleessa kaa kolfaatiniin oolee laalee kolfaa oole jechuudha. Akkas isiniin jenna warri dhugaa seetan dhugaa miti isiniin jenna obboleeyyan kiyya jarri kunniin baay'ee wal jaalatu baay'ee wal kabajuu diraamaa hojjetan malee akkasitti hubadhaa isiniin jedha.